marsanii dhaabbachuu maal? Poolisi sadii afur maaltu barbaachisa? Ani dhiiraa miti. Ani dhiiraa miti. Bakka fatiyaan namiitee jirti. Fatiyaan namiitee jirti Oromoo. Abbaa qabdan, obboleessa qabdan, abbeeraa qabdan, fira qabdan bakka itti galtan. Ani immoo bakka itti galuun qabu bakka. Kanaafan sodaadha. Dhugaan isiniin jedhame kanaafin sodaadha bakka. Yoo Itoophiyaa bakka itti galuun qabu. Bas. Dila kana guyyaa kana hunda teessee har'a poolisii fiduu jechuun mee of keessatti xiinxalaa Oromoo. Sodaatu wallahi qoosina si lubbuu namaa taatuun bordu immoo fuusuraa kiyya maxxansitanii naa ba'uu deemtan. Fatiyaan rakkoo guddaa keessa akka jirtu dubbattee jirti jechaadha. Haadhi faxee akka poolisiidhaan qeeshii marsisiiftee jirtu dubbattee jirti. Hani du'a sodaadhe yookiin qabamuu sodaadhe tana miti. Garuu biyya kootti yoon galee obboleessa tokko qabaadhe yookiis immoo haadha tokko qabaadhe ishii biratti boqochuu hin dandeenye jette. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni koo nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu akkamisaati kana geessanii abbaan obboleettiin keessan nagaa kooti warroonni chaanaalii kana faarata subscribe gochuu hin dagatina yaada qabdan immoo koomentii jalatti naaf kennuu hin dagatina akkamisaati kana keessanii jirtu nagaa keessanii isiniin jedha. Egaa jalqaba irratti har'a viidiyoo hambiraatiin walitti deebinee jirra. Jalqaba like subscribe gochuu hin dagatina isiniin jedha. Warroonni amantaan biraa immoo assalamu alaikum isiniitan jedhee tanan jira baga geessanii isiniin jedheen jira jirtu nagaa keessanii obboloota kooy. Dhugaa dubbachuu fi wanti xiqqoo kanaan dura viidiyoo fatiyaa fi haadha faxee irratti dalagee tanan jira jechaadha. Egaa dhugaa dubbachuuf hamma keessuma baate jechaadha haadhi faxeen maaliif jennaan fatiyaan guyyaa takkitti gadi baatee micayyoo kana xuxxe jechaadha. Garuu ishiin haadha ishiillee boolla keessatti arrabsaa turti jechaadha. Namni haadha ofiitti kabaja hin qabne haadha ormaatillee kabaja hin qabu jechuudha. Fatiyaan gaafa san jecha erga guyyaa san gaafa san ganama gadi baatee ani walariyaaniin booda fatiyaan gad deebitee haadha faxee koo giiftii koo jettee adannaqaa turte jechaadha. Haa ta'uyyuu malee haadhi faxee garuu xiiqii qabattee jechoota badaa waliin jedhanii turan jechaadha. Jechoota badaa sanii haadha ishee arrabsite sanirra hin caalu jechaadha. Haadhi faxee balleessa guddaa hojjettee jirti. Haa ta'uyyuu malee kaleessa fatiyaan jechaadha erga jechoota amaa dubbatteen booda deebitee baqa garaashi homaa hin qabu jechaadha. Garuu haadhi faxee jechoota badaa wanta arrabni haadha ishii kan duutellee arrabsaa turte jechaadha. Garuu isarra darbite nagaa wayya jettee fatiyaan dubbii san hin dhiifte jechaadha. Garuu isarra darbee fatiyaan amma haala sodaa amaa keessa jirti jechaadha. Baay'ee tokko na gaddisiifte obboloota koo maaliif jennaan micayyoon kun haadha ishiillee awwaala haadha ishii irratti illee argamte hin turre haadha keenya jirtu iyyuu namni gaafa intala haadha raawunuun jedhe amma nu taarru hin beekne jechaadha. Haa ta'uyyuu malee ishiin immoo wantoota amaa jechaadha wantoota haadha ofii boolla keessatti jechisiifte jechaadha. Egaa fatiyaan isa iyyuu dhiiftee erga guyyaa sanii gabbaatee waa'ee haadha faxee hin dubbanne jechaadha. Gadi baatee guyyaa tokkollee hin dubbanne. Haadha faxee garuu xiiqii qabattee raachuu walitti sinaraarsaa jedheetti dheengadda galgala jalan ture walitti sinaraarchi jennaan akka waa'ee ishii takka aannachi hin dubbanne jetteeni turti jechaadha. Maaliif jennaan jechoota nama deessite maatiin koo maal jedhu achi ishiin kun laal maatiin koo maal jedhu jette haadhi faxee jechaadha. Ishii sun haadha duuteyyuu boolla keessatti madaa qabdu madaa haadha hundumti keessaniyyuu hin beektu jechaadha. Warra haadha qabdanis warra haadha dhabneyyuu dhabdanis warri haadha qabda fakkeenyaaf haadhuma keessaniyyuu gaafa sin jalaa dhukkube hin beektu jechaadha. Warra haadha dhaban immoo amma akka dhukkubni isaa nama gubu hin beektu jechaadha. Ishiin kan du'eefiyyuu yeroo mara tiktookii kanarratti fatiyyaa hin beektu haadha ishii yaadattee boossi jechaadha. Amma immoo madaa haadha ishii san xoxxoxxee arrabsite. Haa ta'uyyuu malee duba ijoolleen kun lama wantumti isaan wal caalan hin jiran jechaadha. Maaliif jennaan hundi isaaniiyyuu baqattoota. Wantuma ishiin kun wayyoo qabdii gandaafaa arrabsaa jiru jechaadha fatiyyaa.
dhugaa dubbachuu fi fatiyaan garaatti qabattee ammeenya waan dubbatte natti fakkaatu osoo dhuguma garaashii keessa qulqulluu ta'uu baatte gadi baatee gaafa saadha faaxee ko mina jechu injettu jechaadha garuu ishiin kun xiiqii qabattee poolisii afurmoo shan qabsiiftee balbala fatiyyaa dura dhaabate jechaadha haa ta'u malee fatiyaan yeroo ammaa kanatti baqattee ganda hiriyaa ishii jirti jechaadha mana hin taa'ini dubbattee jirti jechaadha haadhi faaxee immoo obboloota koo haadhi faaxee raachuudhaani anamma umaasitti dubbachuu hin barbaadu anuu beeka gaafan irraan ga'ee jette guyyaa afuriif guyyaa shanii dura turte har'a kanaan irra ga'u ishiiyyuu dhugaa dubbachuu fi badii guddaa qabdi jechaadha haadhi faaxee maaliif jenna aga kana turuu maaltu ishii barbaachisee aga kana amma kana turtee kana dubbachuu ishiiyyuu waan ishii yaaddee hin beeku jechaadha guyyaa lama guyyaa sadii turtee poolisii ergitee balbala ishii dura dhabattu fatiyaan akka jettetti ani biyya kana keessatti namoota haadhi manaa jechaadha maal inni rakkoo jira jettee na gaafatte ani yoon gara biyyaa galeeyyuu ishis qabsiiseen ofii kooti gala malee ishii ana bichaa qabamee hin galu jettee jirti wanti nani sodaadhe keessa du'a sodaadhe baqadhee miti jette dhugaa dubbachuu fi baay'ee tokko nama gaddisiisa obboloota koo bakka keessan buusaa laala isiniin jedha maaliif jennaan osoo haadha tokko qabaattee har'a fakkeenya fi isin amma gaafa biyya ormaa kana keessa jirtanii haadha keenya yoom ijaan gallee argina yookiin obbolaa yookiin abbaa keenya yoom gallee ijaan argina jettanii boosu jechaadha ishiin kun immoo mana onaatti galuun hagam akka namatti ulfaatu nan beeka baay'ee tokko garaana nyaatti jechaadha dhugaa waaqayyo jechaadha waan ani ittiin galuun qabe odoon haadha qabaadhe har'a kana odoona qabanii na galchanii natti tola wanti nani rakkinni koo haadha fi paaspoortii dhabuu kooti wanti dhabe jedhee uumaa koo gaddisiisu jette egaa haadha dhabuun hundumaa nama baay'eedha garuu tokko yoo haadha dhabde abbaa keetti obsitaa abbaa kee yoo dhabde obboloosatti obsitaa egaa obboleessi ishiillee erga dhabamee waggaa 17 moo meeqa jettee jirti Mijayyoon kun har'a yoo mana hidhamellee jette dhugaa waaqayyoo jechaadha viidiyoo ishirratti yoo hidhamellee namni dhufee mana hidhaa sanitti na gaafatu hin jiru jettee dubbattee jirte obboloota koo kanaaf ani malee ani hidhamuu ishii sodaadhee tanam miti jettee dubbattee jirti egaa obboloota koo yoon qabame har'a namni eessa jirta mana hidhaa sanittiin tortora malee ani sodaadhee tanam miti sodaas immoo hin qabu lammata immoo yoon gara biyyaa galee namni maalittan galaa haadha tokko qabaadhe haadha koo biratti hin galu abbaa tokko qabaadhe abbaa tokko biratti hin galu edduunuma tokko nama gaddisiifti jechaadha baay'ee na gaddisiifte dhugaa waaqayyo jechaadha jechoonni ishiin dubbattu micayyoon kun ammeenya qabaattee haadha faaxee hin arrabsitee waarrattee booddee immoo dhiifamayyuu gaafatee turte garuu dhiifama sanirra dabartee haadha faaxee poolisiidhaan qabsiisuudhaaf balbala ishii dura eeddii ida kanarratti jechaadha ani afaanin miti jette raachuutti dubbattee turte jechaadha deengada raachuun illee bakka kan darbe aa dhiisii jedheeniti sossobee ture jechaadha obboloota koo garuu ishiin fedhii raachuu dhaga'uyyuu hin qabdu jechaadha jalan ture raachuun ittaasa'uudhaaf bakka waan akkanaa dhiisii hin barbaachisu sin gidduutti sin obbolaadha jechaani ture jechaadha garuu ishiin jecha raachuu dhaga'uudhaaf eeyyamamtuu miti na laalta guyyaa lamaan booddee waan ani ishii godhu ani maatiin koo biyya ulfafaa baastee ulfafaa dhafiroota sirraa baase jetteeni dubbatte jechaadha fatiyaan jechaadha fatiyyaa isaatti sanitti aartee wantoota hin taane dubbattee turte garuu haa ta'uyyuu malee fatiyaan armee haadha faaxee hin xunne jechaadha ishuma asitti arrabsite haa ta'u malee ishii sun garuu haadha zarii abbaa ishillee wanti ishii inni dhiiste hin jiru maaliif jennaan hiriyaa gantuu akkanaa waaqayyo sinirraa qabu sinin jedha obboloota koo wanta darbuuf jecha boru araaramuu danda'u haadha ishii ekeraa keessatti arrabsuun bakka boqotanitti akkan boqonne dhoowwusaa ishiyyuu badii guddaadha anis immoo ooshin gara biyyaa na galchisiifte anis qabsiiseen haadha koo arrabsiteedhe viidiyoo kana poolisitti agarsiisaa jettee jirti jechaadha hedduu tokko na gaddisiifte obboloota koo gaafa walitti dhuftanii iciitii walii beetu gaafa adda adda baatan immoo iciitii waliin qabdassan hin baasinaa isiniin jechuun barbaada wanti hin dabarre hin jiru biyya lafaa kanarratti hundi isaayyuu hin darba karuu kan hin dabarre jecha sinarra baastanii wal arrabsitasanii boru maal gochuun akkas jechuu araaramuu dandeessu namni biyya ormaa kana keessatti jette fatiyaan asiliin mubaarak hundiyyuu wal lolaa turanii kan kiyyaa kan isaanirra maal tadda godhee
yeroo baay'ee yeroo nani wanta tokko dubbadhe zariin qabu jedhanii ta'u haadhan qabdu jedhanii takkana na godhu wanta takka ormi garuu wal lolu amma fakkeenya fi haadhi mubaarakii fi maakii wal lolanii turanii akkanumatti afaanii wal lolanii ani garuu kanaan duras waa'ee asilii dubbanan asiliin poolisii barrii koorra kaayee jettee dubbatte turte jechaadha. Egaa namni duuba ofii ilaala jechaadha bara kana keessa fatiyaan homaa hin qabdu maal eenyutu nu gaafata jedhanii takkas godhu natti fakkaate hedduu tokko garaana nyaate obboloota kooyi dhugaa dubbachuu fi hundumti keessaniyyuu bakka kaleessa waan gaarii wajjin dabarsitanii har'a ammeenya walirratti yaadu sin nama biyya tokkooti. Alagaadhaaf iyyuu waliif kennuu sin barbaachisu sin jedha amma osoo mucayyoon kun wayirra geesse ishii takkas godhee jedhanii ijoolleen kun illee kutaa amma kutaatti dachaan jechaadha ijoolleen jechaadha kutaa walitti dachaanii wal arrabsaa jiru warra Jimmaa warra Arsii jedhanii jechaadha gareen kaan gara Fatiyaa goranii gareen kaan immoo gara haadha faaxee goranii garee kutaadhaan wal arrabsaa jiru jechaadha ijoolleen Fatiyaan waanan dhiise fan qaba baqa madaan haadhi koo kaleessa na arrabsite iyyuu na keessa hin banne sodaadhummoo ana sodaadheef immoo bakka itti galuun qabu. Dhugaa dubbachuuf hedduu tokko na gaddisiifte jechaadha maaliif ammeenyan qabdu garaadha jechaadha ammuma afaan hin dubbatu sanii ishiin kun immoo xiiqii qabattee taaba ajjeesisuudhaaf jirti jechaadha baay'ee garaa nama nyaatti fatiyaa koo amshiroomaa miti wanti hin dabarre hin jiru obboleetti kooyi dhugaa waaqayyoo bara kana keessa nama akkamii akka jiru hin beeku jechaadha afaashi qabattee kana lafa jalaan qotaafi jirti jechaadha kun immoo hin ulfaata obboloota kooyi. Maaliif jennaan bakka ishiin gabbaatee kaleessa wal arrabsanii warreebanii gabbaatee dhiifama gaafattee turte garuu dhiifama ishii fudhachuu illee hin dandeenye innaa reediin illee walitti araarsuudhaaf wanta baay'ee yaade garuu ishiin araara kanallee fudhachuudhaaf eeyyamamtuu miti garuu fatiyaan amma sodaa cimaa keessa jirti rakkinnumti warri kaayiroo kun yoom akka dhufu hin beeku obboloota koo waan qabbana abuusu siniin jedha egaa arri ayyaana. Ayyaan illee ayyaana natti fakkaatu kana guyyaa ayyaanatti narratti fiddee dhuftee jettee fatiyaan baay'ee aartee jirti jechaadha. Haati faatee bakka kanatti balleessa guddaa qabdi obboloota koo maaliif jennaan bakka badii ishiitiif ishiin iyyuu dhiifama jette sila ta'eef silaaf irra darbuufit ishiidhaan mala jechaadha garuu ishiin dhiifama ishiillee fudhachuu hin dandeenye siniin jedha maaliif akka ishiin kana gootellee hin beeku. Dhugaa dubbachuu fi fatiyaan balleessituyyuu malee dhiifama gochuuti ishirra jiraata fatiyaan kaleessa balleessite har'ammoo namni kamuu namni hin dogoggorre hin jiru biyya lafaa kanarratti namni kamiyyuu hin dogoggora sanirraa immoo barachuu waanuma jiru siniin jedha obboloota kooyi egaa viidiyoon koo har'aa kanuma waanuma xiqqoo natti dhaga'ame waa'ee fatiyaa qabadhee sinii dhufee jira. Video kana like share gochuudhaan na jajjabeessa isiniin jedha ulfaadha viidiyoon biraatiin amma walitti deebinutti nagaan naaf turaa baay'ee sin jaaladha naaf jiraadha isiniin jedha ulfaadha obboloota koo.